Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya ilmaan Oromoo kam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga jiraattanii har'a wantoota lama isinii qabadde dhufe wantoonni lama isinis wantoota bilbila keenya yeroo ammaa kana bilbila keenya nu jalaa uusuu fi akkamitti akka bilbilli keenya nu jalaa dadhabaa ta'uu wantoota godhan wantootuma nuti hin beekne kan nama bilbila keenya irratti jiru wantoota san akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya wantoota bilbila keenyaaf rakkoo ta'an keessaa wantoota san ofirraa akkamitti bilbila keenya irraa dhabama godhuu dandeenya. Akkamitti bilbilli keenya akka hin oowwine godhuu qabna kan jedhu sin garsiisaa nafaana tura. Akkasumattuu YouTube channel kiyyalle subscribe like gochuun dagatina. TikTok kiyyalle haaraa akka duraan jalaa gubatee waan ta'eef qaama jiru kana follow gochuudhaan na jajjabeessa isin jedha. Gaaffii qabaatanis komentii jalaan na barreessaa. Asumaan gabaabaadhumatti wantoota bilbila keenya yeroo ammaa kana haalaan oowwisanii fi akkasumas bilbila keenya irratti rakkoo cimaa uumanii fi umurii bilbila keenya gabaabsan keessaa tokko. Bilbila kana ni beektan wanto aappii kana aappiin kun aappii share jedhama. Aappii share wantoota garaagaraa namootaaf share waliif godhuudhaaf namoonni hedduun bilbila irratti qabatanii deemanii garuu aappiin kun aappii haalaan khaxaranni aappii kana delete ofirraa godhe akkuma viidiyoon kun sin bira geetti viidiyoon kun akka nama hedduu bira geenye ni beeka garuu namoota tokko ta'ee lama bira geellee biyee irraa akka fayyadaman abdiin qaba. Aappii kana guutumaan guutuutti ofirra delete godhe maaliif jettu aappiin kun amma gonkumaa hin barbaachisu jechaadha. Maaliif hojjettan bilbilli smartii yeroo ammaa kana wantoota garaagaraa dabarsuudhaaf mataa isaatii irratti wantoota garaagaraa oomisheera akka fakkeenyaatti yoo kaaste wantoota namaa dabarsuudhaaf yoo barbaadde kun as gubbaa jira bilbila hundarra jira jecha bilbila bara 2018 irraa kaasee asirra jira kan akkuma argaa jirtan wantoota kanarra jecha asirratti bilbilli hundinuu qaba kana bantaa sanarraa achi bantaa wantoota barbaadde karaa kana erguu dandeessaa jecha kalammataadhaan immoo star haaraa akka jedhamu star haaraa kan namoonni osoo hin beekne asirratti waan kana kunoo waan kana jechaadha. Namoonni hedduun waan kanarraa qabuufatanii ofillee garsiisan ture garuu wanti kun waa tokkollee as keessaa wanti tokkollee namaaf jijjiiramu hin jiru gonkumaa jecha. Kun bilbila keenya uwwisuudhaaf irratti shoora ol'aanaa taphata akkasumas wantoota garaa as keessa seentee of jalaa lallaayitee bilbilli kee akkasii jalaa laafa godhuudhaaf shoora guddaa taphata. Maal godhuu qabda? Guutumatti waan kana ofirraa dhabama godhuu qabda. San gabaabaadhumatti wanti gubbaa sana cuftaa erga gubbaa sana cufteen booda mataa isaatii uuna dhabama. Akkasitti bilbilli kee afuura fudhatee jechaadha. Akkasumas bilbila keessan karaa lamaan Plaastoor keessaa fi Google Plaastoor keessaa fi karaa wanniitiin dirqama update godhuun aappiilee garaagaraa akkasumas immoo Galaxy Store keessan hailii wantoonni ciccimoo Galaxy Store keessaa dirqama haaromsuu qabdan yeroo bulii tokko bulii lama bultaniif akkasumas software keessan illee dheeyxanii ilaaltaniif dirqamatti haaromsuu qabdan isiniin jedha. Erga waan san dalaydaniin booda bilbilli keessan guutumaa guutuutti haala xabi'ii fi haala saffisaa ol'aanaa taheen baatirii illee isiniif qusataa wantoonni asirratti argitan kun baatirii qusachuu fi wantoota amma isin garsiise kun baatirii qusannaa fi akkasumas bilbila keessan umurii dheeratuu fi bilbilli keessan dhowwuu dhabuurra bilisata. Akkasumas immoo namoonni wantoota garaagaraa uffata bilbila keenya irratti keessaa fayyadamnu keessaa wantoonni tokkoffaan waan kana jechaadha. Kunoo waan bilbila keenya irratti godhannu yeroo owwaa lafa owwaa keessa jiraannu wanni pilaastikaa kun haalaan jabaa waan ta'eef waan kana ofirraa ittisuu qabna jechaadha. Wanti kun yeroo owwaa hin fayyadu bilbila keenya haalaan owwuusaa ni deeyifa. Waggaa deeyifuu kana bilbilli keenya hudduu duubaan bishaan godhata bishaan sun bilbila haalaan miidha. Akka bilbilli keenya uwwuudhaaf wantoota gargaaran keessaa isa tokko jechaadha. Wantoota kanatti fayyadamaa isin jedha like, share, subscribe gochuun dagatina. Haga barnoota dhufu wal diiwuun